Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Dhiyoo Xabajjii 4 bara 2016 oduulee gaggabaabduu qabannee dhufneerra. Har'a oduu baay'ee barbaachisaa taate jechuudha. Breaking news keessattuu immoo oduuwwan gaddaati. Kanaaf oduuwwan 4 qabannee dhufneerra. Kanaaf oduuwwan kanneen wal duraa duuba waan isin dhageessisuuf hundi keessanuu subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti oduun isin dhageessisu dooniin baqattoota Itoophiyaa of keessaa qabdu galaana Yaman keessatti dhidhimuu isiiti. Lammaffatti immoo xayyaarri itti aanaa pirezidaantii Maalaawii feetee deemtu tana buutee isii dhabamuudha. Inni sadaffaan immoo Somaaliyaan Itoophiyaan Alshabaabiin deeggarti jettee himachuu isiiti. Inni arfaffaan deeggartoonni faannoo naannoo raayyaatti hiriira baanii jiru. Oduuwwan kanneen arfan jechuudha. Wal duraa duuban waan isinitti himaa tokkoon isinitti himaa deemuuf share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaallette jechuudha. Dooniin baqattoota Itoophiyaa baadhattu galaana Yaman keessatti kan dhidhimte yoo ta'u, sababa dhidhimuu doonii kanaatiin jechuudha baqattoonni Itoophiyaa 38 yeroo du'an 100 immoo tana buuteen isaanii dhabamee jira jechuudha. Akka baqattoonni lubbuudhaan bayan ibsanitti dooniin tun nama 250 akka isiin qabattee fi namoonni kunniin immoo gara biyya Arabaatti achi ce'anii hojii barbaaduuf akka deeman namoonni lubbuun isaanii ba'e kun himanii jiranii. Kun oduu gaddaati. Baay'ee gadda onnee nama cabsuudha. Lammiin keenya jechuudha hojii barbaaduu biyyaa baanii lubbuu isaanii kan dhabanidha. Asumaan immoo dhaamsi nuti qabnullee jechuudha. Haguma barbaannellee yoo rakkanne, haguma barbaannellee yoo cinqamne tokkoffaa carraa danda'ameen biyya keessa jiraachuu yaaluudha. Yoo ta'uu baate immoo karaa seera qabeessan deemuudha. Maaliif kanaan durallee akkuma beektan galaana diimaa irratti sababa galaana diimaa irratti dooniin dhidhimuudhaan namoonni baay'een dhumanii jiranii ammallee itti deebi'amee jira. Keessumattuu Itoophiyaa dhimmi akkanaa kun itti deddeebi'aa jiru waan ta'eedhaaf kanaaf osoo hamma dandeenyeen karamaa seera qabeessa otoo deemamee bareeda jechuun barbaada. Kan biraa immoo xayyaarri itti aanaa pirezidaantii Maalaawii Solis Chilmii fi kanneen biroo 9 qabdu kana buuteen isii dhabamee jira. Xayyaarri kun yeroo itti bu'uu qabdutti bu'uu dhabuudhaan raadariin ala taate kana buuteen isii kan dhabame yoo ta'u biyyi Maalaawii jechuudha. Xayyaara tana barbaadu irratti jechuudha gammaatti sa'aatii 24 ta'ee jira. Xayyaara kana barbaadu irratti biyyoonni ollaa, biyyoonni akka USA, biyyoonni akka Norway, biyyoonni akka Britain, biyyoonni akka Israa'el akka qarqaaran gaafattee jirti. Haga ammaatti namni deebiseef keessa Ameerikaan jechuudha barbaacha kana irratti deeggarsa barbaachise ni goona jettee fi deebiftee fi jettee kunillee oduu gaddaate jechuudha. Inni sadaffaan immoo Somaaliyaan Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin wal taateetiin Alshabaabiin deeggarti. Alshabaabii yeroo Somaaliyaan dadhabsiiftee fi kuffiftetti Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin wal taatee lubbuu itti deebisaa jirti. Fiqii mataa isaatitti eenyu wajjin jira? Alshabaabiin wajjin jira. Kun immoo alligeeshin yookaan immoo inni kun maqaballeessidha malee Itoophiyaan waan akkasii hin qabdu ka jedhu UNN deebiftee fi jirti. Kanaaf teeshiniin jechuudha hariiroon nagaa hin jiru jechuudha Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti jechuudha. Kanaaf ministeera haajaa alaati Somaaliyaa jechuudha karaa ministeera dhimma haajaa alaati Ahmad
fiqiitiin kan bahedha jechuudha beeksifni kun jechuudha. Maalinni Itoophiyaan Alshabaabiin deeggarti Somaalilaandii wajjin taatee kan jedhudha. Kan ammoo UNN immoo maal godhee ni mormee jechuudha. Ahmad Fiqii mataa isaatti immoo mataa isaatittuyyuu Alshabaabiin waliin jira innumtuyyuu jechuudha. Innumtuyyuu Alshabaabiin waliin jira. Itoophiyaan garuu kana gootee hin qabdu. Kun alligeeshiniidha. Kun maqa balleessidha waan jedhu lafa kaa'ee. Oduun arfaffaani deeggartoonni faannoo raayyaa keessatti jechuudha. Hiriira deeggarsaa faannoodhaaf baanii jiran jechuun ni danda'ama jechuudha. Achi keessatti kan isaan jedhanii Tigraay Amaara miidhaa jirti. Amaara fixaa jirti. Waraanni Tigraay raayyaa keessaa bahuu qaba. Raayyaan Amaaradha waan jedhu qabatanii hiriira bayanii akkuma beekamu raayyaan waggaa 27 eenyuun jalatti bulee Tigree jalatti bulee iddoo wal mormii guddaa qabudha jechuudha. Alamaaxaa wajjin wal dabatee jechuudha. Waggaa 27 keessatti eenyuun jalatti bulee wanni Tigree jalatti bulee garuu Amaarri naannoo kana yeroo tokkochallee bulchee hin beeku. Meebii namoonni Amaaraa baay'een achi keessatti waan argamaniif isaan waan kana jechuu danda'anii jiru. Meemmoo viidiyoo isaan hiriira bahan kana isin dhageessaa walumaan dhageeffannaa nagaa ta'a.